Okay, my name is Anshul Bakshi. I'm from India, and right now I'm part of a talent acquisition team Tole here. maqaan koo Aanul Baakshii jedhama. Ani nama Hindii yoo ta'u yeroo ammaa dhaabbata tokko keessatti garee dandeettii horachuu keessatti hojjechaa jira. Ani miseensa garee qorannoo garee dandeettii horachuu keessa jiraadha. Amma obbo Dr. Zaakir gaafii koo argachuuf carraa guddaa argachuu kootiif baay'een isin galateeffadha. Akkasumas xiqqoo na heera. Gaafiin koo kallattiin amantiin kan wal qabatu osoo hin taane gaafii kanaan dura isin gaafatame kana isin gaafachuu barbaada. Viidiyoowwan keessan tokko tokko ilaaleen jira. Namni tokko gaafa tokkos gaafii kana wal fakkaatu isin gaafate garuu deebii kee guutumaan guututti hin quufne. Kanaafuu yeroo kana deebisaa quubsaa ta'ee argadda jedheen eega. Religion, but I just want to ask, this question has been asked to you earlier also, because I've seen few of your videos, and one of the persons also asked, and I had exactly the same question, but I was not pretty much convinced with the answer that you gave. So Gaafiin koo Waaqayyo uumaa kana maaliif uume? Ati kanaan dura Waaqayyo maaliif nama uume? Gaafii jedhuuf deebii kenniteetta. Yeroo sanatti bifa isaa osoo hin ilaaliin hafuura jinnii yookaan ergamaa ta'uu isaa osoo hin ilaalin nama ta'uu kan filate ilmaan namaa ta'uu isaa deebiftee turte. Osoo Waaqayyo waggoota miliyoona dura bifa kamiinuu nama hin uumne ta'e gaafiin ani nama ta'uuf yookaan waan biraa ta'uu koo hin ka'u ture. Amma mee deebii gaafii kanaa akkaan hin beekne haa fudhannu. Ammaas bu'uuraalee jireenya dhala namaa akkaan hin beekne haa fudhannu. Maaltu sirrii fi maaltu dogoggora, eessatti akkaan dogoggoree fi eessatti daangaa koo irra darbuu irratti hojjechuu akkaan qabu lama ida'uu lama afur akka ta'e nan beeka. Still, I know the basics of being a human being, what is good, what is bad, where I am wrong, where I have to really work on my limitations, and I know 2 plus 2 is equal to 4. My question is that why were the numbers created? That is the question. If I can give one more example, you come. Garuu gaafiin koo lakkoofsi kun maaliif jiraatu? Gaafiin jiru fakkeenya biraa akkaan kennu yoo naaf hayyamte ati nama Hindii waan taateef ni beekta. Waggoota muraasa dura muddee 16 bara 2012 magaalaa Dilliitti intalli tokko otoobisii uummataa keessatti gudeedamte. Achiis gonfoo shiftoota 4 yookaan 5 gara jabinaan reebamte. Kun baay'ee kan na rifachiise. Si'a ta'uu guutummaa biyyattiitti rifaatuu bal'aa uume. Yeroo sanatti akkas jedheen yaade, Waaqayyo eessa jira? Taatee sana duuba ogummaan Waaqaa yoo jiraatellee karaa biraatiin furmaata argachuu danda'us dhukkubbiin kun hundi maaliif? Like that purpose could have solved through some other medium also. Why that much of pain? Why that much of pain? Brother, I would request you that if you can make the answer simple. You have given a short speech. I can reply to all your points, but that'll take a long Obboleessa time. koo maaloo yoo danda'ame gaafii keessan gabaabsaa haasaa gabaabaa godheera qabxii kee hundaaf deebii nan kenna garuu sun yeroo dheeraa fudhata. Gaafii kee inni guddaan tokko yookaan lama qofa beekuu barbaaddaami? Waa'ee dandeettii caalatti baruu barbaaddaami? Ni barbaaddaa? Waa'ee uumamaa caalatti baruu barbaaddaa? Ilmi namaa maal akka ta'e beektaa? Maal beekuu barbaadda? Yeroo tokkotti gaafii gara 20 yoo gaafatte tokkoon gaafachuu dandeessa. Deebii kennuuf nan yaala, rakkoo hin qabu. Garuu hamma haasaa gabaabaa keessan keessatti yoo isin gaafattan yoo xiqqaate gaafii 10 walitti qaba. Gaafilee 10 sana hunda deebisuun sa'aatii tokko ol kan fudhatu yoo ta'u sa'aatii guutuu nama tokkoof kennuu salphaa miti jedhee yaada. Kanaafuu gaafiin koo inni guddaan gaafiiwwan bu'uuraa na gaafachaa jirtu kanaadha. Gaafiiwwan ani dura dursee si gaafadheef deebii hin kennitu tolee? Atis gaafii wal fakkaataa na gaafatte. Ani deebiseef sana booda gaafiin haaraa gaafatte. Achis waa'ee gudeeddii gaafatte. Sana booda Waaqayyo yeroo sanatti maal hojjechaa akka ture gaafatte. Kanaafuu maal beekuu barbaadda? Gaafii tokko gaafii lama nan deebisa. Yeroo gudeedaman maal hojjechaa akka ture beekuu barbaadda? Garuu Waaqayyo maaliif uumama kana uume? Kaayyoon isaa inni guddaan maal ture? Kana beekuu barbaadda? Eeyyan kana qofaa? Gaafii salphaadha. Deebii nan kenna. Garuu dogoggora obboleessi koo gaafii tokko gaafate. Obboleessi koo maqaan kee eenyu ture? Aanul gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Kaayyoon Waaqayyoon uumama cufa kana uumeef maalii kan jedhu ture. Amma deebii kiyya keessatti kaayyoon nama uumuu kaaseen ture. Kanaaf waa'ee namaa gaafii fi deebii gaafatee waa hundumaa walitti makuu jirta. Rakkoo ta'uuf deema. Deebii hedduu kenneera. Baay'ee dhageessinatti fakkaata. Garuu irra caalaa isaanii walitti makuuf jirta. Kaayyoon uumamaa maali? Tokko mata duree kana irratti barumsa kenneera. Kaayyoon uumamaa maali kan jedhu irratti. Kaayyoo jireenyaa irratti barumsa guutuu kenneera.
wantoonni walirratti wal caalan hedduutu jiru. Uumama ilaalchisee kaayyoon isaa maali? Waaqayyoon uumaadha? Inni uumaa yoo ta'e uumamu qaba. Kaayyoon uumaa tokkoon tokkoon isaanii maali? Tokkoon tokkoon uumamaa adda adda. Kaayyoon uumama tokkoon tokkoon isaanii adda adda. Kaayyoon bineensota uumamuu, kaayyoon nama uumuu irratti adda. Garuu walumaa galatti uumamtoonni waaqa hundumaa danda'aniin uumaman hundi uumaa jedhaman. Uumaan uumaadha. Uumamtoonni gosa adda addaa 2 yookaan 3 qabu. Uumaan nama waan biraa irraa waan haaraa uumuudha. Kunis waan anaa fi ati gochuu dandeenyudha. Muka fudhannee muka cirree adda fotteessinee muka sana irraa minjaala xarabeessatti jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu anaa fi ati uumaadha. Garuu dandeettiin keenya daangeffamaadha. Garuu uumaan humaa waan hin jirre irraa waan tokko uumuu danda'udha. Rabbiin tokko qofa. Kunis waan Waaqayyo qofti gochuu danda'udha. Waaqayyo uumaa humaa irraa waan tokko uumuuf dandeettii qabudha. Yuunivarsiitiin dachii fi samiin kan uumaman akkamitti? Quraanni qulqulluun suuraa Al-Israa keeyyata 30 irratti akkana jedha. Warri kafaran samii fi dachiin walitti makamanii akka isaan gurraacha'an hin ilaalanii waa'ee uumamaa dubbatan. Waaqayyoon uumama cufa kan uume akkamitti jedhu. Namoonni amma akkaataa uumamni uumamuuf itti uumame sirrii ta'uu yookaan dogoggora ta'uu isaa irratti qorachaa jiru. Gariin immoo dhugaa gartokkee tokko irra ga'u, gariin immoo dhugaa guutuurra hin ga'an. Kaayyoo uumama namaa yoo ilaalle uumamni bu'uuraan qaama isaati. Kanaafuu kaayyoon inni jalqabaa uumama cufa kana uumuu maali? Kaayyoon bu'uuraa uumama cufa uumamtoota Waaqayyoo akka keessa jiraatan uumuudha. Kaayyoon uumamni hundaa maali? Uumamni hundi sababa adda addaa qaba. Yoo beekuu barbaadde eeyyeen ilmi namaa uumama Waaqayyoo isa hunda caalaa keessaa tokkodha. Dhugumatti ilmi namaa uumama Waaqayyoo keessaa isa gaarii ta'e keessaa tokko yoo ta'u, kaayyoon uumama namaa suuraa Al-Ruum lakkoofsa 50 keeyyata 56 irratti Waaqayyoon akkas jedha. Waaqayyoon immoo jinnii fi dhala namaa isa gabbaruuf malee hin uumne jedha. Waaqayyoon jinnii fi ilma namaa kan uumame isa gabbaruuf malee waan biraatiif miti. Uumamtoonni baay'een bineensonni, simbirroonni yookaan lubbu-qabeeyyiin kan biroo fedhii isaaniin Waaqayyoof gadi qabu. Ilmi namaa uumamtoota biroo irraa adda ta'e. Jinnii fi dhalli namaa irraa kan hafe fedhii bilisaa hin qabu. Uumamtoonni Waaqayyoon kanneen biroo hundumtuu filannoo bilisaa hin qaban. Fakkeenyaaf Kompiitara yoo hojjenne fedhii bilisaa qaba. Waanuma saganteessine hojjechuuf kompiitara fedhii bilisaa qabaachuu isaa dhugaadha. Yoo ida'uu fi hir'isuu saganteessine akkas ta'a. Yoo baay'isuu saganteessines akkuma nuti goone ta'a. Kanaafuu kompiitara yoo uumne waan addaa fi gaarii ta'es fedhii bilisaa hin qabu. Akkuma nuti ajajne ta'a waan ta'eef. Uumama hunda keessaa ilmi namaa bilisummaa filannoo qabaachuudhaan adda baafama. Kaayyoon fedhii bilisaa kana. Free will. The purpose is they want to test that which of the people Almighty God who has given free will follows the commandment of Almighty God. If you follow the commandment, like computer follows the commandment, what you say, nothing great because it is programmed. Now Almighty God gave namoota kamtu ajaja Waaqayyoon isa hundumaa danda'u hordofaa hin hordofnee adda baasuudhaaf Waaqayyo isa bilisummaa filannoo kanne akka kompiitaraan ajajaa yoo hordofte sagantaa waan ta'eef bu'aa guddaa miti. Waaqayyoon inni hundumaa danda'u ilma namoota akka abboomaman yookaan ajajamuu didan isaan dandeessisuudhaan bilisummaa filannoo isaaniif kenneera. Waaqa hundumaa danda'uuf yoo ajajaman ergamtootaaf yoo ajajaman ergamtoonni filannoo bilisaa hin qaban ta'us yeroo hundumaa Waaqayyoof ni ajajamu. Kanaaf uumamni filannoo bilisaa hin qabnee fi yeroo hundumaa Waaqayyoof ajajamu uumama gaarii ta'a. Ilmi namaa garuu bilisummaa filannoo waan qabuuf ajajamuu yookaan ajajamuu diduu danda'a. Fedhiin bilisaa yoo kennamee fi Waaqayyoo hundumaa danda'uuf yoo ajajaman ergamtootaaf yoo ajajaman fedhiin bilisaa ergaa kennamee fi booda yoo ajajamuu didan haalli isaanii ni hammaata. Egaa filannoon achi jira. Akkuma deebii koo isa duraa irratti kaase gara waggaa tokko dura Dubaayitti yeroo namni tokko na gaafate maaliif nama taanee uumamne jee Quraanni hiree keenya kan filannu nuti jedheen deebiseef. Sababiin isaas maaliif nama taanee uumamne? Maaliif bineensa hin ta'in
waaqayyoon inni hundumaa danda'u filannoon sun ilmaan namootaa bira akka ture dubbata ergasii quraanni nama ta'uu filanne gowwaa turre jedha asoo sana hin filanne silaa akka musliimoota idilee fedha waaqayyoof ajajamuu fi bitamuu qabna turre amma yeroon filannoon siif kennamu qormaata fudhachuu yoo filatte ammaas qormaata san darbite adda bahuu argatta ergamoota caalaa ol taata yoo kufte immoo gadi buuta kanaafuu nuti ilmaan namootaa gowwoota qormaata fudhachuu filanne turre. And if you pass the examination, you get distinction. You become higher than the angels. If you fail, then you become low. So we human beings were the fool who opted. Amma hin yaadadhu jechuu dandeessa anis hin yaadadhu. I don't remember. I say when I don't remember. No, but I would like to say that if he had not created... Lakkii garuu osoo waaqayyo na hin uumne ta'e homaa hin fudhadhu ture jedheen ture. Osoo waaqayyo si hin uumne ta'e akka bineensaa wayiifaa ta'uu feetaa? Lakkii bineensallee miti. Tole amma uumama uumame ta'uu koo haa filadhu. Gaafiin koo inni dhumaa dhukkubbiin kun hundi maaliif? Like whatever may be the purpose of God to create, why is Kaayyoon waaqayyoo uumama keessatti maalii yoo ta'e kaayyoon sun maaliif gidiraa fi qormaata qofaan malee galma ga'uu hin dandeenye? Haala kanaan malee silaa karaa biraatiin galma ga'uu danda'a ture. the situation through some other way, but it should not be Brother, pain. the brother asked a very good question that why is it Obboleessi kun gaafii sirrii ta'e tokko na gaafate qormaata kana irratti dhukkubbiin kun hundi kan nu mudatuuf maaliifi akka ati na gaafattutti qormaata fayyaa tokko darbuu yoon barbaade cimee hojjechuu fi saanirrii baaka'ee sirritti qo'achuun qaba. Rakkinaa keessa dabaruun qaba. Kanaaf maaliifi kitaabota kana hunda dubbisuun na barbaachise akkaan dooktara ta'uufi. Tole naaf gala. Tole mee anumaaf dhiisi. Guutummaatti qormaata darbuuf wareegama kaffaluu yoo irra jiraate wareegama malee darbuu yoo barbaade qormaanni mee eessa jira? Akka walqixxoota salphaa 2-5 sun anaaf qormaataa miti tapha daa'imaati. Amma yoo qormaata keessa jirta ta'e uumamni galma dandeettii wantoota kan dandamachuu kee qoruudha. Akkasumas dhukkubbii dandamachuu yoo dandeesse amma mee fakkeenyaaf obboleessa koo sakandii 2 dhukkubbii siif kenna. Sana booda waan addunyaa kanarra jiru hunda waan barbaadde siif kenna. Sana booda gara warqee ta'uu yoo dhukkubbii kee akka badu barbaadde siif kenna. Dhukkubbii kana sakandii 2 qofaaf sirra tura. Kana obsuuf walii galtaa akka nama loojikii tokkotti. Waliif hin gala beekamaadha. Amma mee jireenya itti addunyaa kanarra jiraachuuf deemtu kun gara waggaa 50 hanga 60 akka turu sitti hima. Namoonni tokko tokko waggaa 20 kaan waggaa 50tti kaan immoo waggaa 90tti sirrii miti. Amma jireenya barbaraa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu jireenyi kun jireenya kee keessatti sakandii 2 gadi ta'e argite jechuudha jireenya barbaraati wajjin yoo wal bira qabamee ilaalamu. Amma yeroo walii galtu akka nama sammuu qabuu tokkotti dhukkubbii kamiyyuu sakandii 2f dandamachuuf yoo du'a jechuu ta'ellee ammaas ani maaliif jennaan jireenyatti nan deebi'e jettee waa yaadduuf sirrii miti. Jireenya kee waggaa 52 walii yoo wal bira qabdee ilaaltu waggaa 50 guutuun jireenya kee isa barbaraa sakandii 2 gadi ta'a. Kanaafuu dhukkubbiin kamiyyuu hammam cimaa ta'us sakandii 2f obsuuf loojikiidhaan yoo walii galte akkas jettee of gaafachuu dandeessa. Jireenya kana keessatti maal barbaadda? Jireenya kee isa idilee waggaa 50 gara jireenya barbaraa isa sakandii 2 gaditti akka gabaabsuutiin tokkodha. Dhukkubbii obsuu yoo sirra jiraate fakkeenyaaf namni tokko dubartii takka gudeedaa jennu dubartiin gudeedamte sun dubartii qajeeltuu yoo taate gara jahannamaa akka deemtu sababa gudeeddii sanaa yoo hin taane namni tokko yoo ishee balleesse jannata deemuun ni mala kan jedhu quraana keessatti hin jiru. Kanaafuu namni tokko intalattiin gudeedamte sun waggaa jannata seenuu deemtu booda tuffatamuu dandeessi yoo jedhe gudeeddiin gara si'ool gara azaabaa akka deeman wanti ibsu hin jiru. Gudeeddoota tarii walakkaa sa'aatii tokkoo fi 2 gammadan san yoo ilaalle barbaraan si'ool keessatti ni gubatu. Kun haqa waaqayyooti. Waaqayyo osoo barbaade gudeeddii ittisuu ni danda'a ture. Silaa isaaf salpha ture. Waaqayyo sittuma dhiisa. Isaanis ittuma fufan. Humna korra jechuu. Amma mee barsiisaan tokko immoo daree keessatti ibsaa jira haa jennu. Amma yeroo qormaataati barsiisaan barataa tokkoon akkana jaa 2 ida'uu 2 5 ta'a itti dabaluun barreessi jaan. Barsiisaan ilma koo 5 hin barreessin 4 barreessi jechuu danda'a. Garuu barsiisaan yoo morme namoonni kaan immoo ni mormu. Barsiisaan tokko barattuu tokkoon 2 ida'uu 2 walqixa 5 hin barreessin 4 barreessi yoo jedheen barattoonni kaan ammoo barsiisaan qormaata keessa seenuu isaa mormu turan. Waaqayyo yoo fedhe salphaatti gudeeddii ittisuu ni danda'a ture. Isaaf salphaadha. Waaqayyo gidduu seenuu hin dandeenye garuu akka ta'u hayyame. Nama yakka raawwate adaba. Nama qajeelaa jannata galcha. Kun haqa waaqayyo hundumaa danda'aati. Kan namni hundi itti bitamuudha.
Fakkeenyaaf ati obboleessa dubartii gudeedamtee ta'uu dandeessa yookaan ilma ishee ta'uu dandeessa. Gaheen kee maali as keessatti? Amma iyyuu ati Waaqayyo isa hundumaa danda'utti hin amanne ta'a. Waaqayyo si qora. Egaa kun hundinuu dubartii gudeedamtee fi gudeeddii fi firoota dubartii gudeedamteetiif qormaata. Waaqayyo ni fedha. Salphaatti ittisuu danda'a yoo fedhe. Kana jechuun Waaqayyo hin jiru jechuu miti. Waaqayyo akka ta'u ni hayyama, fedhii bilisaa gidduu hin seenu. Garuu gocha kee irratti hundaa'ee fi waan inni si barsiise gaariis ta'uu hamaa fi waan sirrii fi dogoggoraa ta'e irratti hundaa'uun guyyaa qiyaamaa haqa murtaa'aa ta'e ni murteessa. Warra malu ni badhaasa. Warra malu ni adaba. He will give reward to those who deserve it. He will give punishment to those who deserve it. Okay, like you said about the test. Okay, human Tole akkumaan qormaata jedhetti tole ilmaan namoota daangaa qaba. Nuti akka barsiisotaatti yookaan tarii barsiisota keenyaatti qormaata kana kan nuuf ka'an beekumsa muraasa waan qabnuuf. Beekumsa daangeffame kana itti fayyadamuu fi ijoollee keenya yookaan barattoonni keenya namoota fooyyoo akka ta'an mirkaneessuu barbaanna. Waaqayyo daangaa waan hin qabneef namoonni akka darban yookaan akka kufan yookaan jannataa fi azaaba akka galaniif qormaata gosa kamiyyuu kaa'uun isa hin barbaachisu. Waaqayyo hundumaa danda'a daangaa kan qabu namootadha. Kanaafis Waaqayyo meeshaa isaaniif uume. Ilmaan namoota fooyyoo akka ta'an barsiisa abbootii isaanii irraa baratan yookaan tarii quraana macaafa qulqulluu yookaan madda biroo dubbisuudhaan akka dabarsan mala uume. Garuu Waaqayyo hundumaa danda'a waan ta'eef namoonni akka darban yookaan akka kufan yookaan jannata yookaan azaaba seenuuf qormaata gosa kamiyyuu kaa'uun isa hin barbaachisu. Waaqayyo qormaata tokkollee osoo hin kaa'in akkasumas namoota dhukkubbii jala osoo hin galchin sana gochuu danda'a. without even making the human being going through that pain. Very good. Brother asked a very good question. That teacher Gaafii baay'ee gaarii. Obboleessi kun gaafii sirrii ta'e tokko kaasaniiru. Barsiisonni dandeettii fi beekumsa muraasa waan qabaniif garuu Waaqayyo hundumaa danda'u beekumsa daangaa hin qabne waan qabuuf osoo nama hin qorin namni kun jannata seena garuu namni kun ammoo azaaba seena jechuu danda'a. Sirrii miti obboleessa koo? Eeyyaan sirriidha. Inni waan hunduma irratti humna qabeessa. Waan hunda ni beeka. Shakkii malee qormaata malees namni kun gara azaabaa akka deemu adda baasuu ni danda'a. Hin danda'u? Eeyyee ni danda'a. Xumura isaas ni beeka jechuu kooti. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Amma mee yaadi barsiisaan sun qormaata dura namni kun digirii tokkoffaa digirii sadarkaa tokkoffaa akka argatu tilmaama haa jennu. Namni kun digirii lammaffaas ni argata. Namni kun eeganaa ni kufa. Sana booda namni kun qormaata fudhata. Digirii sadarkaa lammaffaas ni argata. Namni kun digirii lammaffaa argata. Namni kun ni kufa ammaas. Maaliif namni hundi gara jannataa hin deemne? Mee haa xumuru dhiifama. Yoo namni hundi gara azaabaa deeme Jannataan jee. yoo namni hundi gara jannataa seene eegaa bu'aan qormaataa maali? Amma fakkeenyaaf barsiisaan tokko barattoota fayyaa qormaata dhiyeessaaf haa jennu. Qormaata san isaan hunda haa dabarsu osoo hin qorin. Isaanis eeganaa haakimoota ta'an. Haakimoonni kun dhukkubsattoota fayyisuu dhiisanii ajjeesuu jalqabu. Barsiisaa gara laafeessa akkamiiti? Qormaata fayyaa isaaniif kenname ni fudhatu. Hundi ni darban. Isaan hundi darbaniiti garuu namni sun dhukkubsataa fayyisuu hin danda'u. Isa fayyisuu dhiisanii isaan ajjeesu. Eenyutu itti gaafatama? Barsiisaadha. Eegaa kanaaf wanni namni uumameef inni guddaan erga filannoo bilisaa kennamee booda ajaja Waaqayyoo hordofuudha. Waaqayyo nama hundumaa jannata keessa kaa'uu yoo ta'e garaagarummaan namoota gidduu jiru maali? Akka maleekoota gonkumaa Waaqayyoof hin ajajamne. Kanaafuu garaagarummaan uumama maleekootaa fi uumama namaa maali? Garaagarummaan jiru namni filannoo bilisaa erga kennamee booda ajaja Waaqayyoof bitamuu isaati. creation itself is different. That after giving a free will, you obey Allah's commandment. Now coming to your main question, why doesn't Gaafii kee isa guddaa yoo ilaale Waaqayyo maaliif namoota jannataa fi azaaba hin seensisu kallattiin? Soo Waaqayyo nama tokko kallattiidhaan jannata seensise silaa isaan hin morman turan. Garuu osoo kallattiidhaan jahannam isaan seensise maaliif jahannam nu galche jaanii gaafatu? Cubbuun keenya maali jaanii gaafatu? Kanaafidha Quraanni suuraa Al-Anaam keeyyata 58 irratti kaafirri guyyaa qiyaamaa haqa Waaqayyoo hin mormu. Garuu carraa biraa naaf kenni jedhee gaafata. Waaqayyoon immoo darbee jira jedhaan. Quraanni akkasumas warra jahannam seenan yoomiyyuu Waaqayyoon hin morman jedha. Maaliif akkasittiin adabda jaanii? Adabbiin akka isaaniif malu ni beeku waan ta'eef. Isaanis Waaqa koo carraa biraa naaf kenni jedhu.
waaqayyoon inni hundumaa danda'u ani biyya lafaa kana irratti carraa bal'aasiif kenneera jedhaan sana booda qormaanni ni xumurama. Guddinni waaqa hundumaa danda'u isa kana osoo kallattiidhaan adaaba si darbate nuti hundi ni mormina turre ati immoo maal goota? Lakki silaa ajjeefameera ta'u eessatti ajjeefamte? Eegaa amma qormaata guutuuf si saaxilamta. Inni seexaana isa waaqayyo hundumaa danda'uun garaa namaa qaama namaa keessaa yaa rabbi bika xiqqoota kanaaf kan ijee kadhate eeganaa rabbiinis ni kenneef jedha morma isaanii irratti kanuma. Kanaaf waaqayyo yaa duuka buutota koo gonkumaa hin jalliftu isin warri duuka buutota koo hin taane garuu karaa irraa baduu ni dandeessu jedha. Kun qormaata hanga guyyaa qiyaamaati qorumsa jala jirra jedha. Waaqayyo qaamni keessan isin irratti dhugaa ba'a. Harki keessan, afaan keessan, qaamni keessan, garaan keessan waaqayyo dhugaa yommuu mul'isu akka guyyaa ifaa ta'a. Namni tokkollee waan namoota biroo irra ga'uuf dhimma hin qabu. Ofii isaanii qofaaf dhimma qabu. Ofii isaanii qofaaf dhimma qabu. Akkuma guyyaa ifaa ta'a. Namni azaabatti darbatame kamiyyuu waaqayyo hin mormu. Sababiin isaas akka guyyaa ifaa ta'aaf. Cubbuu kanaas hojjeteera. Jahannamaas siif mala. Carraan biraa tokko akka isaaniif kennamu qofa gaafatu. Waaqayyoos ni dida. Sababni isaas yoo carraa biraa isaaniif kenne warra qajeeltotaas fudhachuu qaba ture jechuudha. Jalloonni biyya lafaa kana qofa irratti maal godhu turan? Kun fedha waaqayyooti. Kun qormaata waaqayyooti. Nuti ilmaan namootaa filannoo bilisaa nuuf kennameera. Uumama isaa ol ta'aa keessaa tokko jirra. Uumama kana keessatti waaqayyoon waan gaarii fi hamaa nutti himeera. Anis isin waliin walii gala. Dhukkubbii obsuu qabna ta'a. Garuu yoo sana hubatte si hin dhibu. Akkuma yeroon sekondii 2 sitti hammaate sitti himu jette rakkoon hin jiru. You will not mind it. Like how when I told you 2 seconds, you said no problem. Same way, if you understand that there's something life after death, there's something like heaven, you will never tell Allah, oh, this is nothing. If I have to crib, I'll have to crib. Oh, I'm traveling so. Akkasuma du'a booda jireenya akka jiru akkasumas wanti akka jannataa akka jiru yoo hubatte kunumaa akka hin taane waaqayyo yoomiyyuu hin komattu. Yoo komachuun narra jiraate nan komadha. Aniifiif kiloomeetira 60 lakkaa'amu deemee barumsa nan kenna. Sa'aatii 3 qofaan rafa jecha tokkollee hin dogoggoru. Ani xumureera. Waaqayyoon baay'ee na eebbisee jira. Rakkoo tokko malee sa'aatii 3 rafa. Namni baay'een ni dhaggeeffatu. Kun hundinuu eebba waaqayyooti. Kanaafidha guddummaa waaqayyoo yoo hubatte waan inni anaaf kenneef isuma galateeffatta. Waan inni siif kenneefis akkasuma. Ani humaanaaf hin malu. Namni sun yoom dhufa? Ani hin beeku. Waaqayyoon yoo beekte garuu isa hin hubanne. Ati isa hin hubanne. Jireenyi azaaba sitti fakkaata. Kanaafidha amannaan rabbitti amannaan yeroo hunda waaqayyoon kan galateeffattu. Kaayyoo jireenyaa yoo hubatte namoota gargaaruun hammam akka bareedu ergaa waaqayyoo bal'isuun hammam akka bareedu ni argita. Waaqayyoon isa hundumaa danda'us akka nu qajeelchuu ni kadhadha. Deebiin kun gahaa akka ta'u abdiin qaba. To help others, how it is to convey the message of Almighty God, and we pray to Allah Subhanahu wa Taala to guide us. Hope that answers the question. Okay, just last thing, then I'm done. Like I don't get this opportunity again and again. Now, if a person follows like. Tole gaafii isa dhumaa tokko qofa. Carraan kun deebi'ee waan hin dhufneef ammaan xumura. Amma namni tokko amantii biroo keessatti maaltu akka ta'aa jiru osoo hin beekin Islaamummaa, Hindummaa yookaan Kiristaanummaa yoo hordofe waan kitaaba qulqulluu isaanii keessatti barreeffame qofa hordofaa jira jennu. Namoonni 3 yookaan 4 amantii adda addaa sirriitti hordofan. Jechuunis amantii isaaniif of kennan kun jannata ni galu moo namoota amantii Islaamaa hordofu qofaatu jannata gala? Gaafiin koo isa dhumaa kanuma galatooma. Gaafii baay'ee sirrii fi barbaachisaa ta'e gaafate. Obboleessi kun gaafii baay'ee barbaachisaa ta'e tokko gaafate. Hinduun kitaaba isaa, Kiristaanummaan kitaaba qulqulluu isaa, Muslimni ammoo kan isaa yoo hordofe namni hundi jannata ni seenaa jee gaafate. Deebiin jannata kan seenan warra fedhinnaa isaanii rabbi ol ta'aniif kennan qofa, warra islaamummaa hordofan qofa jechuu, warra isa duukaa bu'anii fi isaaf bitamu qofaatu jannata seena. Maqaan isaa maaliyyuu haa ta'u maaliyyuu haa hordofani. Quraanni suuraa Al-Imraan keessatti akkana jedha. Amantiin fudhatama qabu. Amantiin dhugaa rabbi biratti islaaminaa qofa jaa. Islaamummaa keessatti amantii waaqayyoo biratti fudhatamaa ta'e isa qofa isaaf bitamuu qofa. In Arabic we say Islam. Afaan Arabaatiin Islaama jenna. Hiikni isaa garuu warra waaqayyoof bitaman jechuudha. Amma furmaata salphaa fi qabatamaa namni kamiyyuu mormuu hin qabne qaba. Furmaanni sanis gareewwan namoota yookaan namoonni amantaa kanneen kitaabni qulqulluun tokko kitaabni qulqulluun isaanii isaan hundi haa dhufanii.
kitaabni waaqayyoo ta'uu isaa irratti walii galu. Isaan hundinuu kitaabni isaan qaban kitaaba waaqayyoo ta'uu irratti walii galu. Hundinuu kitaaba qulqulluu isaanii hordofanaa jennu. Tokkoon isaanii dhufanii akka jaa. Veedoonni kitaaba jecha waaqayyoo ta'uu paarsantaa 100 irra waliif hin galaa jaa. Mormii hin qabu jaa. Kiristaanni tokkos dhufee macaafni qulqulluun sagalee waaqayyoo ta'uu isaa irratti amanuu irratti mormii hin qabu 100 waliin galaa jaa. Musliimni tokkos akkana jedha. Quraanni jecha waaqayyoo ta'uu isaa amanuu irratti mormii hin qabu jaa. Gaafiin koo inni salphaan wantoota kana hundaaf mee waan irra walii galu irratti waan wal fakkaatu hordofuu irratti walii haa garru, walii haa gallu. Barreeffamoonni kun sadan garaagarummaa isaanii boruu mari'annaa waan tokko godhu irratti walii haa gallu. Isaan irratti waan sirrii dogoggora ta'e irratti ni mari'anna. Har'a waan hunda isaan waloon godhu irra hordofuu irratti walii galla dura. Mee amma kitaabotaan amantii jiran gurguddoo kana foronnee qorannee yoo ilaalle kitaaboon hunda keessatti rabbiin tokko akka ta'ee fi inni tokkicha akka ta'e dubbatu. Mee amma rabbiin tokko akka ta'e tokko ta'uu isaa irratti walii haa gallu. Macaafni qulqulluun hundinuu waaqa tolfamaa akka waaqeffannee akeekkachiisu ta'us namoonni tokko ammayyuu shaakalaa jiru, waaqeffataa jiru. Kiristaanonni garuu Yesuus Kiristoos ragaan isaaf haa ta'u akka waaqayyotti waaqeffatu. Akkumaan dura jedhe guutumaa macaafa qulqulluu keessatti barreeffamni murtaa'an tokkolleen kan Yesuus Kiristoos nagaan isaa irraa jiraatu ofii isaatiif ana waaqeffadhaa ani waaqa jedhu hin jiru. Kanaaf macaafa qulqulluutti yoo amantan bakka Yesuus Kiristoos nageenyi isaarra haa jiraatu ana na gabbaraa yookaan ana na waaqeffadhaa jedhu jecha mamii hin qabne bakka inni akkana itti jee hin gartu. Barreeffamoota Hinduu irrattis kanuma waaqeffannaa waaqa tolfamaa dogoggora akka ta'e ifatti ibsu. Caffata Hinduu boqonnaa 4 lakkoofsa 3 yoo dubbifte waaqni fakkii siidaa yookaan fakkii qabu hin jiru akka jedhan ni argita. Barreeffamoonni hundi waaqayyo tokko akka ta'ee fi hiriyyaa akka hin qabne ni dubbatu. Hubannoo wal hordofuuf hundi keenya walii haa gallu. Waaqayyo tokko garuu niyyaan dhugaadha. Hundi keenya barreeffamoota qulqulluu keessaa tokko paarsantaa 100 sagalee waaqayyoo ta'uu isaa amanuu akka qabnu isinitti himuuf yaalaa jira. Sirrii ta'us dogoggora ta'us Hinduun Veedaan jecha waaqayyoo ta'uu ni amana. Amma Veedoonni jecha waaqayyooti yeroo jedhu maaliif paanditii hordofa? Maaliif? Yeroo amantii tokko hordofuu barbaaddu barreeffamoota amantii hordofi. Paanditii tokko Veedaa keessatti waan dhugaa yoo dubbate isa hordofaa. Paanditiin tokko Veedaa keessatti waan hin jirre yoo dubbate maaliif isa hordofuun barbaachise? Macaafa qulqulluu hordofuu dhiifnee osoo hin yaadin namoota biroo hordofuu jalqabneerra. Abdiin koo Hindoonni addunyaa kanarra jiran hundi gara Veedaatti akka deebi'an, Musliimoonnis gara Quraanaatti akka deebi'an, Kiristaanonnis gara macaafa qulqulluutti akka deebi'an. Hindutti nan hima gara Veedatti deebi'aa. Ati lakkii jechuu dandeessa. Garuu Isminjiins akkas jedha. Paanditiin kun immoo akkas jedha. Paanditism kee si dogoggorsiisaa jira jedhee yaada. Yoo si dogoggorsiisee an dogoggoraa jiraadhe Dr. Zaakir dogoggortee jirta. Dogoggora akka qabu natti himi. Ibsa koo ofirraa deebisi. Barreeffamoota saansakiriitii irraa caqasaa jira. Ani barsiisuuf as jira. Ani kanan as jiru dhala namootaa tokkoomsuun malee walitti buusuuf miti. Namoonni tokko kan daldalaaf itti fayyadamu ni jiru. Amantii sirrii yoo hordofan daldalli isaanii jalaa dhaabbata. Kun Musliima illee ni ilaallata. Musliimoonni tokko daldala bananiiru. Kanaafis na morman. Akkuma beektu obboleessi jalqaba akkana jedhee ture. Namoota baay'een sirratti barreessan argeera. Nama Musliima hin taane qofa osoo hin taane Musliimoonni illee nama mormu. Musliimoonni illee daldalaaf itti fayyadamu. Gara Quraanatti deebuu qabdan jedhee yeroon isaanitti himu daldalli isaanii ni cufama. Kanaaf isaan diina koo ta'an argita. Wanti ani gaafadhu qonni wal bira qabamee ilaalamu akka gaggeessituudha. Sababiin isaas kitaabonni qulqulluun hundinuu jiraachuu waaqayyoo waaqa tokko irratti walii galu. Waaqa tolfamaa waaqeffachuun dogoggora akka ta'e fuulduratti yoomiyyuu waaqa tolfamaa akka hin waaqeffanne walii galu. Waaqa tokkichatti ni amannaa. Kitaabonni qulqulluun hundinuu xumuraa fi ergamaan nabiyyii xumuraa fi goolabbii nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu akka ta'e ni amannu. Veedoonni macaafni qulqulluunis akkasuma jedhu. Kakuu moofaa, kakuu haaraa, quraanni hundinuu akkas jedhu. Kanaafuu nabi Muhammad nagaa fi rahmanni isaan irraa jiraatu nabiyyii dhumaatii fi goolabbii ta'uu walii gallaa. Kitaabonni qulqulluun hundinuu jannataa fi azaabni akka jiru ni dubbatu. Kitaabonni qulqulluun hundinuu du'a booda jireenya akka jiru ni dubbatu. Kitaabonni qulqulluun hundinuu dhugaatiin alkoolii dhorkaa jedhu. Kitaabonni qulqulluun hundinuu qoricha sammuu namaa hadoochu fudhachuun dhoowwaadha jedhu. Kitaabonni qulqulluun hundinuu hijaaba uffachuu qabdu jedhu. Fi kanneen kana fakkaatan itti fufuu nan danda'a. Garuu wanti hunda caalaa barbaachisaa ta'e waaqayyo tokkichatti amanuudha. Waaqolii tolfamaa hin waaqeffatinaa. Nabi Muhammad nagaa fi rahmanni irraa jiraatu ergamaa xumuraa fi golobbii akka ta'e amanuudha.
obboleessa koo akkas jedhee si gaafachuu barbaada waaqa tokkichatti ni amantaa eeyyeen waaqayyo akka tokko ta'e nan amana waaqeffannaa waaqa tolfamaa dogoggora akka ta'e hoo ni amantaa ergan dubbii ta'e dhagee booda nan amana ilaa dubbiin waan baay'eedha waan baay'ee wal fakkaatutu jira dhuguma hunda isaanii hordofuun hin danda'amu waan barame hordofuuf yoo waliigallee baay'ee rakkisaa ta'a kunis akka geengooti wantoonni wal fakkaatan illee baay'eedha dhugaa dubbachuuf yoo xiqqaate wantoota ijoo wal fakkaatan hordofna amantii hunda keessatti utubaa inni guddaan waaqayyo tokko ta'uu fi waaqa tolfamaa akka hin waaqeffanne ta'uu isaati kanaaf waaqayyo tokko ta'uu ni amantaa eeyyeen waaqeffannaa waaqa tolfamaa dogoggora akka ta'ee fi nabi muhammad nagaa fi rahmanni sarraa jiraatu ergamaa rabbii ta'uu ni amantaa eeyyeen nan amana kana jechuun gara amantii dhugaa seentee jirta jechuudha yoo waaqa tokkotti amantee fi nabi muhammaditti amantee amantii fadha ofii rabbiif qaqqabutti seentee jirta jechuudha dureewwan barbaachisoo lamaan kana islaamummaa seentee musliima erga taate wantoonni baay'een akka jiran nan beeka kan akka salaataa zakaa garuu yoo xiqqaate haal duree barbaachisoo lamaatu nama kamiyyuu nama amantii waaqayyoo seenuuf jira amantiin islaamaa shariika malee waaqa tokkichatti amanuudha waaqa tolfamaa gabbaroo osoo hin taane akkasuma nabi muhammad ergamaa xumuraa fi golabbii ta'uusaa amanuudha kanaafuu akka yaada kiyyaatti ati muslimaadha no partners no idol worship and believe prophet muhammad is the last and final messenger khalas so that means going to be a muslim garuu an amantii kiyya hin dhiisu amantii kiyya osoo hin dhiifne muslima ta'uu ni danda'a kun hin ta'u lakki hundi amantii keessanii osoo hin dhiifne maal tokko isin mudatu ni beektaa maalitti amanta amantii keessan maali waan hordofuuf ilaa amantii jechuun akkaataa jireenyaa jechuudha sirrii miti sirriidha yoon siif mirkaneesse fakkeenyaaf alkoolii dhugdaa jennu ati alkoolii dhugdee dhiistee hin beeku yoo dhugde akka dhiiftuun jaa garuu mee amma ni dhugda haa jennu achiis alkooliin dogoggora akka ta'ee fi fayyaa irratti miidhaa akka qabu siif mirkaneessa yoo dhiifte ammoo amantii kee dhiiste jechuudha lakkii kanaafuu maal jechuu qabda waan jireenya koo keessatti dogoggora ta'uunaaf mirkaneessitan hunda nan dhiisa shakkii malee hin jijjiiramu yoo jette mata jabeessa jechuudha kana jechuun yaada keetti maxxantee jirta jechuudha sirritti wanti ani hojjedhu dogoggora ta'uu yoo naaf mirkaneessite jijjiiramaaf qophiidha quraanni dogoggora ta'uu yoo naaf mirkaneessitan quraana hin hordofu namoonni amma kufrii raawwachaa jira jechuu danda'u quraanni dogoggora ta'uu yoo naaf mirkaneessitan quraana ilaalaa namoota baay'eef yaadachiisaadha wanti inni jedhu immoo garmalee beekamaadha waaqayyoon inni hundumaa danda'u quraana qulqulluu keessatti akkas jedha waaqayyo inni hundumaa danda'u ilma akka qabu osoo naaf mirkaneessite ani nama jalqaba sujuuduufidha sababiin isaas waaqayyo hin kadhatu akkasuma suuraa annisaa keessatti akkana jedha isin quraana kana maaf gadi lallaallee osoo nama rabbiin tahin biraa qabuutee isa keessatti walfaalleessaa hedduu gartan ja'a kanaafan siin jedha waanan qoradheef quraana keessatti walfaalleessaa tokko hin jiru wantii kee irratti yoo jabaatte wanti dogoggoraa keessa kee jiru hundi ni jijjiirama jechuu qabda akkas jechuu danda'uu qabdamii sirriidha amma garuu haalli bu'uuraa seensa waaqa tokkotti amanuu fi nabi muhammad ergamaa rabbii ta'uu amanuudha wantoota lamaan kana yoo amante amantii bu'uuraa addunyaa kanaa seenta tolee kanaaf waliigalle na fakkaata eeyyee afaan arabaatiin jaa atis na duukaa jii afaan arabaa hin beeku akkamittiin jaa osoo sin hin jenne dura obboleessa koo gara amantii kanaa dhufuuf namni si dirqisiisanii jira lakkii fadhinnaa kootiin hin dhufe baay'ee gaariidha amma niin jaa na wajjin ji ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu I bear witness maashaallah galatooma maashaallah obboleessa koo wanti ati amma afaan arabaatiin dubbatte afaan ingiliffaatiin akkana jechuudha rabbiin malee gabbaramaan biraa akka hin jirre ragaanan baha rabbiin malee gabbaramaan biraa akka hin jirre ragaanan baha akkasuma nabi muhammad ergamaa rabbii fi gabricha isaa akka ta'es nan baha akkasuma nabi muhammad ergamaa rabbii fi gabricha isaa akka ta'e ragaanan baha maashaallah baga garee amantii islaamaatti nagaan dhufe Prophet Muhammad is the messenger and and servant of Allah maashaallah welcome to